Haaya akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa chaanala keenya faaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya immoo yoo jaalattan like gochuun dagatinaa jecha. Har'as egaa viidiyoo sadaffaadhaan dhufeen jira waa'ee masqalaa galchaa ilaalchisee. Viidiyoo lama kan hin gadhiise jechuudha. Viidiyoo sanarratti gaafii garagaraa koomentii jalatti naaf barratee ture. Gaafii sanaa fi deebii akka sirriitti ifa isiniif ta'uuf deebii qabadheen dhufeera jechuudha. Viidiyoo koo kana gabaabduudha viidiyoon kun aga dhumaatti yoo dhaggeeffattanii warroonni ifa isiniin taane warroonni gaafii isinitti ta'ee deebii isaa gabaabumatti hin argitu jechuudha viidiyoo kana keessatti. Egaa jalqaba irratti gaafin koomentii jalatti naa barratee nuti godinuma shawaati shawaadhuma walisoo garuu aadaa akkanaa masqalaa galchaa waan jedhamu arginees dhageenyes hin beeknu maalidha warri jettanii jirtu. Inni kabiraa immoo aadaa masqalaa galchaa kuni erga nuti biyyaa baaneera kan eegalee moo durattuma jira takka argeen beeku kana kan jettanis hin jirtu jechuudha. Inni sadaffaa immoo inni naxalaan irra bu'ee baatamee ture suni maalidha? Maaltu keessa jira kan jettanii walumaa galatti gaafii isin na gaafattaniif deebii qabadhee dhufeera. Viidiyoo kana dhumaatti yoo daawwattan hundisaa ifa isinii ta'a jechuudha. Egaa jalqaba irratti nuti godina Shawaatii aadaa kana arginee hin beeknu kan jettanii aadaan kuni injira godina Shawaatti jechuudha. Godina biraa hin beeku. Godina Shawaa keessattuu walisoo jechuudha baadiyyaatti durbi tokko heerumtee masqalaa galchaan hin hafu jechuudha. Kuni masqalaa galchaan kun yeroo abboota keenya fi haadholii keenyatti kan eegale malee yookiin waggaa kana yookiin lamaan kana miti jechuudha. Duriidha. Walumaa galatti aadaan masqalaa galchaa duriidha. Tarii shawaadhuma taatanii isintu argee hin beekne ta'a malee walumaa galatti aadaan shawaa durbi tokko heerumtee masqalli yeroo ga'u masqalaa galchaan ni jira jechuudha. Inni lammaffaa immoo idduma nuti biyya harabaa deemnee aadaan kun kan jalqabe moo dur kan jedhanii fi kunoo ammas dubbataan jira. Dur yeroo abbootii keenyaaf haadholii keenyatti aadaan kuni malee erga isin biyya arabaa deemtanii miti aadaan kuni masqalaa galchaan kun kan eegalee isiniin jedha. Inni sadaffaan immoo wantoonni naxalaan irratti uffifamee baatamaa deemaa jiru kun maalidha? Naa gallee haalli isaa naan gallee warri jettanii viidiyoo keessattis dubbadheen ture jechuudha. Inni naxalaan itti uffifamee deemaa ture suni foroorsaa jedhama jechuudha. Foroorsaa jechuun wantoonni okolee yookiin qorobeeti caccabsaa fi cuukkoon akka godina Arsiitti dhangaasin jedhama jechuudha. Maqaa lama qaba. Tokko kan hin beeku dhangaa jedhama jechuudha akka godina Arsiitti. Akka Shawaatti immoo cuukkoodhuma jedhama bassoos hin jedhama jechuudha. Kanaafi cuukkoo fi caccabsaan kuni okolee yookiin qorobee viidiyoo keessatti hamma argitan kanatti nam'eeti. Foroorsaa muka keessa babbaafamee foroorsaa keessa hiddagalee muka sana keessa hiddagalee naxalaan bareedumaaf jechuudha. Bareeduma yookiin maqaadhaaf naxalaan irra bu'ee dargaggeessi namni lama gateetti irratti baataa jechuudha. Inni naxalaan keessa bu'e isa kanaadha. Foroorsaa jedhama. Qoroboota cuukkoo fi caccabsaa of keessaa qabu itti uffifamee baatamaa jechuudha. Egaa walumaa galatti viidiyoo kana har'a kan hin hojjedhee fi warroonni gaafii isinitti ta'ee waa'ee aadaa masqalaa galchaa kana ilaalchisee gaafii isinitti ta'ee deebii sirriitti akka irraa argattaniifini kun akkuma viidiyoo keessatti argitanii kuni okolee yookiin qorobeedhaa caccabsaa fi cuukkoo of keessaa qaba jechuudha. Isaan bukkee jiran kun immoo ittoodha jechuudha. Ittoo gosoota garagaraati. Masoobii keessa kan jiru immoo biddeena jechuudha. Iddoo lamatti biddeena of keessaa qaba. Daabboon illee jira. As keessatti lallaafaan illee dirqama dhaqa. Lallaafaa sanduuqni lama dirqama dhaqa warra sana jechuudha. Egaa asitti xaafii 50 tokkos raaddis bitamtee
kanneen kanatu jechuudha warra gurbaa dhaqa masqalaa galchaa irratti walumaa galatti gaa viidiyoon koo har'aa masqalaa galchaan aadaa abbootii keenya haadholii keenya durattiiti malee waan faashinii yeroo kana jalqabe miti kan jedhuudha sirriitti akka ifa isinii ta'uuf immoo viidiyoo kana irra deebi'ee waraabee egaa hordoftoota keenya walumaa galatti ifa isinii ta'a jedhee taayyaada ammas waan gaafii isinitti ta'ee sirriitti nagaafadhaa deebii isaa isiniif kennuu fi ani qophiidha viidiyoo koo agadhumaa laala.